Jirra 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 bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaa waa irraanfachuuf. Akkanatti seete abaay'ee qabsaa ta'uuni An sodaadheen beeku kallattii hundattu qallayyoo hundeessaa gaanfuree guddattu jettee dhaadattee laata akkuma kee durii moo maal faa jettee maal dhaammatte tarii biyyootti nu maktee gaddatti nu naqxee akkamsiif ta'eeraa bakkee ati hidhatte. Gootonni Oromoo akka Taaddee Birruuf akka Elemoo Qilxuu akkamiin si simatan gaafa ati hidhattu. Haayimetta Qiifaa waliin, Guutamaa Hawaas waliin, Magarsaa Barii waliin takka naannoftanii maal siin jedhe Baaroon, maal siin jedhe Maammoo, maal fa'aa sooftani. Xinnaaf guddaan hundi dhiiraaf dhalaan hundi warri achi jiru kaayyoon wareegamneef maalirra ga'e jedhanii si gaafataniiru. Eebbisa addunyaa wajjin sagalee kiilooleen biyya weerartanii maal faa sirbitan aace maal faa geerartanii. Artistoota Oromoo Usmaayyoo Muusaa waliin, Maaramee Harqaa waliin, Jaarso Waaqoo waliin, Mustafaa Rawwee waliin, Yoosef Gammachuu waliin, Daadhii Galaa waliin teessuu dhiyaaf barii jireenya ayyaanaawoo kan barbaanne dhabne achi jiraatarii. Maal siin jedhan haacee gurguddoon Oromoo goonna abbaa hoomaafaa Ajii Shamsuddin guuteef jaatanii aliifaa Bariisoo Dukkaaleef Fixaa Sayida Sanfaa maal siin jedhan maaloo kan hin maqaan dhoofne xinnaaf guddaan firaa waa'ee nadhii gammadaa'oo waan dhageesse jira waa'ee dabba